Ashama daawwattoota fi dhaggeeffattoota chaanaalii Obsee Shawaa nagaan fi araarrii jaalalli waaqayyoo iddoo fi kallattii golaaf golataa jirtan irratti isiniif haa baay'atu jechuun barbaada. Jirtu jechaa arras deebi'ee dhufeen jira. Maal qabattee dhufte Obseen jechuun keessan hin oolu. Waanuma tokko qabadhee gara keessan dhufeen jira. Wantan qabadhee dhufe san darbuu duratti chaanaala kootiif kaameraas maal taate? Channel kootiif aaraa warra taatan like, share, subscribe gochuudhaan na bira dhaabbadhaa. Na jajjabeessaa isiniin jedha. Warroonni channel koo subscribe hin godhatin subscribe godhaati. Maatii naataa wantoota nan gadhiisu yeroodhaan akka isin bira ga'u isiniin jechuun barbaada. Baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja. Har'ammoo maal qabattee dhufte osoo hojjettanii gammachuun qabattee dhufe. Innis maal hojjettanii obboleessi keenya Abrash jechuudha. Ruttaayeedhaan sargii walii godhachuudhaaf qophii irra jiru. Innis maalittanii jaarsa erginee haalli nuumi hunduu istakaakale jedhee akkuma viidiyoo kalee irratti argitanii baay'ee gammadee jira jechuudha. Gammachuusaa gammachuu keenya, gaddisaas gadda keenya, obboleessa keenya waan ta'eef obbolummaan wajjin dhalataniif bichaa otoo hin taane obboleessa afuurarree baay'ee obboleessa jechuudha. Obboleessa wajjin dhalatan san caalayyuu obboleessa afuuraa kuni baay'ee namatti toludha. Kanaaf baay'een gammadeef jechuudha. Garuu kana keessatti wanta baay'ee wanta taasifamee jira. Wanti na ajaa'ibes jira. Wanti immoo na ajaa'ibnes hin jiru jechuudha. Innis maal yoo jettanii ani gizee tokko taa'ee yookaan reeguu lafa kanarratti addunyaan tuni baay'ee buburree wayiiti. Dhugaa sanitti baay'ee buburree wayiiti jechuudha. Bara obboleessirree obboleettinirree obboleettirratti kaatu bara obboleessirree obboleessa irratti ka'udha jechuudha. Barri kun baruma addaatii wanta addumaan nabaa. Maaliif akkasitti yoo jettanii mucaa kanarratti jechuudha. Ijoollee kana lamaan irratti ijoolleen jaalala guddaa walii qabu, kabaja guddaa walii qabu, baay'ee wal jaalatu. Isaaf jettee wanta baay'ee ishiinis gootee jirtiin irree ishii daftaree bu'aa baay'ee ba'aa jira jechuudha. Amma isaaf danda'ametti innis ba'aa jira. Ishiinis immoo akkasuma ba'aa jirti jechuudha. Maal taasifdiree Obsee yoo naan jettanii namni baay'een maal jechaa ture lakkii Ruttaayyee fi Abrash waliif fuudhanii feekiidha hojjechaa jiru. Hojiidhumaaf yuutuubiidhumaa fi chaanaalidhuma guddisuudhaaf walitti dhufanii malee jireenyi isaanii tokko miti kan jedhan ijoollee baay'eetu jira jechuudha. Miidiyaa kanarratti baay'ee deddeebi'ee inni dubbatama jechuudha. Ani waan tokkoon taasisaa obboloota koo maalidha inni yoo jettanii erga mucaan kun erga feekii ta'ee erga duubatti jireenya namoo ambiraa wajjin jiraachuu barbaade mucoo kana amma mataa ishii keessa dhungachuutti, adda ishii dhungachuutti, luka ishii dhiquutti wantoota baay'ee kana hunda jireenyi koo boruu sunoo akkam ta'a jedhee yoo yaadu intala kana har'a miidiyaa kanaaf jedhee chaanaala har'a yookaan borbadu kanaaf jedhee akkaatti kufee wajjin ka'ame. Ana gaafii isaatu natti hime tokko jira. Lammanni immoo maaltu si garrame yoo naan jettanii obboleettii ishiiti jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti obboleettii ishii chaanaala banattee turte natti fakkaate dhiyoodhuma kanaan arginu torbee kana keessa arge jechuudha. Maal jechaa turte adaadan Ruttarree adaadaa akka maazariin ishii viidiyoo fuulduratti baanee dubbanne sagalee galchan jechuudha. Bilbilaan akka haasanitti akkan argetti ishiin buttaa jiraatti adaadaa kiyyattee Ruttan Abrashitti argisiistu suni ammana ishii dhaqee itti affeerramu suni adaadaa Ruttaa otoo hin taane adaadaa eenyuti Abrashii jedhan jechuudha. As deebiteet immoo Abrashii Ruttatti fayyadamaa jira. Isatti fayyadamaa jira. Isatti irraa faayidaa argachaa jira malee Rutta wanta Abrash irraa faayidaa argattu tokko hin jiru. Micootiyaan daldalaa jette maazarii Ruttaa jechuudha. Yaa maazariidha jedhanii sagalee galchan nuti wanta beeknu hin jiru jechuudha. Dhugaan waaqatu beeka nama otoo hin taane. As deebi'anii immoo maal jedhanii obboleetti dhumti immoo Ruttaadhaaf maaliif chaanaaliin hin banaminii ofiisaatiif bicha faayidaa isaa fayyadamaa jira. Inni gaafii natti hime kana bakka jechuun walumaa galatti gaarummaa Ruttaa haasaan jira jechuudha. Obboleetti dhumti ishee wajjin buutee Addis Ababaan dhufeettee buttaa jira dhaabbattee viidiyoo chaanaala Abrash keessatti nu waraabaa turte nuti jireenyumti keenya buttaa jiraadha malee Addis Ababaa miti jedhan deebisan jechuudha. Ana nagarrama dhugaa rabbii akkamitti jiraachuu danda'a dhalli namaa kun
ani dhugaa baay'ee na jaalladha. Maaliif eenyumtuu yoo ta'e eenyu obboleessi ofii gaafa iddoo qabatu obboleettiin ofii gaafa iddoo qabatu gammaduu qaba. Gaafa nama saniif gammade ofii isaatiif illee gaafa ani isaasan namni biraa gammaduu fi danda'a jechuudha. Ijoolleen koomentii jalatti akkatti shidha barreessanii obboleettii ishiisanii hin qannaatee maal taatee qinaatidha moo miqqanyummaadha moo jedhuun jechuudha. Because akkasumaan hin jedhinaa jettee immoo deebitee viidiyoo waraabde jechuudha mucoo sun. Maaliif kan hunda? Ishi erga jaalalli akkanaa wajjin hin jiraanne erga Ruuttaa fi Abrish waliin jaalanne intala isaanii qabatanii intala dubaraatti qabachuu dadhaban. Lammata immoo mucoo sun amma mimmaashii duguuggattutti amma isaaf jettee baddeetti hidhattutti amma isaaf jettee iddoo jijjiirtutti barumsa ishii dhaabdee amma isa faana onneettutti maaliif geessi? Jaalalli dhugaaf jaalalli sobaan beeksisa. Jaalalli sobaa wantoota baay'ee duubatti argitu yoo hubattanii ilaaltan jechuudha. Jaalalli dhugaa garuu waagaa nama kaffalchiisa. Aarsaa baay'ata. Mucoon kun aarsaa baay'ee kaffalaa jirti. Imimmaan ishiitiin, humna ishiitiin, dandeettii ishiitiin baay'ee aarsaa kaffalaa jirti jaalala ishii kanarratti. Ani dhugaa Abrish kaleessa haalli hunduu nuu mijaa'ee jaarsa ergachuu fi sargii keenya qophaa jira gizeedhanii obboleettiin Abrish irree dubbattee turte jechuudha. Ishii guddittiin. Garuu baay'een gammade akka waa'ee kiyyaatti akka waan ani jireenyatti galaa jiruttan jireenya Abrish gammade jechuudha. Abrish ijaan turuuttaadhaaf illee gammade. Maaliif intala dubaraa tokko aarsaa guddaa kaffalaa jirti. Otoo baay'ee miidiyaa kanarratti waan meeqa hojjechaa jiru dubbii sobaati jaalala dhugaa miti. Otoo ishiin aniif Abrish yoomillee addaan hin baanu nuti jaalala dhugaa qabannee jirra jettee afaan ishiirraa otoo dhugaa dubbattu namni garuu miidiyaa kanarratti wantoota baay'ee irratti haasaa jira jechuudha. Ani dhugaa baay'ee nagarrama jechuudha. Nagarrama maaliif namni gaafa kan nama haasa'u kan ofii sanuu akkam jedhee ilaala. Ani sistarii ishii sanittuu baay'een gadde rabbi. Maaliif gizee isaan bira jirtu isaaf fakkaatte gizee ofii ishiitti immoo teessee viidiyoo waraabdu wantaan biraa dhugaa nama jirtu kana dhugaan maal jettee ashqaabbartee haasofte jechuudha. Because erga obboleettii qaalii taateef erga obboleettii hangafa taateef waa'ee obboleettii ishiitu haasa'uu hin qabdu bakka qabaatee miidiyaa irratti. Garuu obbolummaan bara kanaa obbolummaan gizee kanaa obboleessa rikkaasha obboleettii rikkaasha ta'etu argamaa jira jechuudha. Walirratti ka'umsa dhugaa dubbachuuf akkuma ijoolleen koomentii jalatti barreessisan qinaatiin natti fakkaatan. Maaliif jaalalli akkanaan argamu? Ishiin akkamitti isa jaalattee inni akkamitti ishii jaalattee akkas ta'an jettee yoo sammuu ishiitti dhagaamee jiraate malee obboleettii ishii saniif wayin obboleettii Abrishiif jettee yoo ta'u taane wayin Ruuttaayedha wayiif immoo Abrishiif jettee yoo ta'u taane dhugaa rabbii qinaatiin natti fakkaatan. Baay'ee na dannaqe. Ani dhengedda kaleessa jechuudha gaafa Abrish baay'ee fagagtaa isaa argisiisee fuula isaa ibsee ishiin reefula ibsitee gammachuu akkasiitiin haalli hundinuu sirraa jaarsa ergachuuf jedhanii dhugaa bakka isaanii nan gammade. Baay'ee keessi koo boqonnaa argate jechuudha. Garuu wanta nufitti gammade karaa Abrishiin jechuudha maatii isaa jechuudha. Obboleewwan isaa, faazarii isaa, maazarii isaa cimmarii baay'ee na gammachiisan. Dhugaa faamilii akkanaa qabaachuun baay'ee namatti tola. Faamilii dhugaa, faamilii kabaja walii qaban maatii Abrish argee jechuudha. Maaliif Amimiis taanaan obboleessa isaas taanaan obboleewwan guguddoos taanaan wantoonni Abrish irratti kaa'anii jiru. Faazariis taanaan maazaris taanaan maazariinis Ruuttaa akkuma argite jaaladheen jira jettee jechuudha. Wanti tokko wanti ka'umsa irratti kaa'anii jiru. Baay'ee faamilii akkanaa gaafa faamilii qabatanii faamilii san keessatti jaalalli mul'atu dhugaa haamlee sanitti torama jechuudha. Abrishiif qormaata hunduma keessatti kan dadhaabbina ta'eyyuu kan waan hunduma ta'eyyuu maalidha inni yoo naan jettanii faamilii akkanaa qabaachuu isaati. Dhugaa isinitti hima faamilii akkanaa qabaachuu isaati isaaf jajjabina ta'e isaaf haamlee ta'e isaaf waan hunduma ta'e jechuudha. Akka goottanii baay'een gammadeef. Abrishii fi Ruuttaayyeen baga gammadanii isiniin jira. Nurree obboleewwan keessan baay'ee isinii gammanne dhugaa baay'een gammade. Akkan jedhu kana gararraatti gammachuu guddaan natti dhagahame. Ammarree milkaa'aa wajjiniini waaqayyo wajjin sinaa jiraachisu lamataa mul'adhaati immoo nu argisiisan lamarra immoo sadi taatanii mul'attanii akkasuma nu argisiistan abdii guddaa isinii qabna. Jireenyi keessan jireenya ho'aa
kan waaqayyo keessa jiru akka foonitti utuu hin taane akka hafuura waaqayyootti kan jiraata waaqayyo isiniif haa godhu. Baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabajaa. Warroonni immoo isaaniif gammadanis gammadaa fi warroonni gadditanis uumaa miti. Garuu wanta hundarra kan namarra kan waaqayyoo caalaa harki waaqayyoo jireenya isaanii keessaa seenuun jedha. Akkas fakkaata viidiyoon koo har'aa. Viidiyoo kana keessatti wantoota tokko tokko hubattolee abdiin qaba, barumsas keessaan argattolee abdiin qaba. Bara kana bara obboleetti irratti kaatu, bara obboleettiin immoo obboleessa irratti ka'uudha. Waliif gammaduun, waliif kolfuun, waliif wanni jechuun hafee jira jechuudha. Maal akka ta'e hin beeku. Kanaaf akkuma Ruutanii fi Abrish jedhanii sammuu namaatiin otoo hin taane gaafa sammuu ofiitiin deemanii jireenya wanti hunduu an milkoofne hin jiru jechuudha. Guyyaa qabamanii guyyaa isaa eegee wanti hundiyyuu milkaa'inaan argata jechuudha. Kanaafuu hundumti keenya sammuu keenya fajjennee adeemnu jechuu barbaada. Baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabajaa. Viidiyoon biraatiin immoo amma deebinee walitti dhufnutti horaa bulaa isiniin jedha.